السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتون فردفتون برسيسا ورما الحمد لله أنا كوت نجاني كي كان جال الله كبجادا بكجرتن مرة سناجو إجا فردفتون كي برم سرّا كان خيست وني نسم برسيسو حالا سوران quality نسادة ضعيفة quality سادة دبلتشو دندسنا سنتي كرسي چورسني كله فكان يا سورة ضعيفة سورة يعني quality نسادة دعاء تكوي چورسني كله إجا جوال كوني أكمل ولي قدي سيجودا Egaa fakkeenyaaf jawwaala xixiqqaan kun jechuudha hanguma isatti kaasee jechuudha kwaalitiin isaa da'eef jechuudha suuraan isaa sun dibib jaa jechuudha isinii galee suuraa dibib juusan dhibbaan dhibbatti haala kwaalitii isaadha orjinaala jechuudha isinii galee suuraa dhiquu osoo hin taane kwaalitii isaadha dabalachuun dandeessanaa isin tarreessa jechuudha isinii galee dhiqaa osoo hin taane jechuudha suurama keessa san jechuudha suuraa madda'iifa yaanii dibib joo tokko jechuudha isinii galee suuraa yaanii sugaadhaan hin mul'anne tokko jechuudha isinii galee suuraa kaameraa sugaan hin kaasin tokko jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa duraanii fa'aa fakkeenyaaf suuraa agartee suuraan yaani akkuma bubbulee oolee bari'uun yaani kwaalitiin isaadha hirrachaa deemee jiru isinii galee. Kanaaf suuraa kwaalitiin isaadha du'aadha suuraa kwaalitiin isaadha da'iifaadha haala kwaalitii isaadha dabaluu dandeessanitti gartee jechuudha isinii galee. Yaani dhiquu miti jechuudha kana yeroo isin jiru suuraa dhiquu kan seene jechuudha. Suuraa dhiquu osoo hin taane suurama orjinaala sanii kwaalitii isaadha orjinaala sanii godha jechuudha isinii galee. Suurama yaani kaameraadhaan kaasan san yookiin suurama ture tokko yookiin suurama sugaan qabne tokko jechuudha isinii galee sugaatti godhe jechuudha isinii galee orjinaala godhe jechuudha suuraa san jechuudha isinii galee dhiqee osoo hin taane suurama san sugatti kwaalitii isaa dabalee sirritti yaani orjinaala godhe jechuudha isinii galee egaa fakkeenyaaf jawwaalli akkuma walii gadi walii oliitiin jechuudha yeroo suuraa kaasu jechuudha isinii galee fakkeenyaaf jawwaalli guddaan jawwaalli yaani giiga guddaadha kuni suuraa sugumaan orjinaala kaasee jechuudha isinii galee jawwaala xiqqaan ammoo hanguma shitti yaa'anii kaafti jechuudha isinii galee sugaadhaan kwaalitiin ishiidhaa hin dabalu jechuudha maaliif kaameraan ishii da'iif ishiin waan xiqqoo taateef jechuudha isinii galee kanaafuu suuraa akkasii fakkeenyaaf suuraa biyyarraa isinii ergame fa'aa fakkeenyaaf yaa'anii suurama sugaan qabne suurama gartee qoshaashaa ta'e tokko jechuudha isinii galee dhibbaan dhibbatti kwaalitii isaadhaa bifa bareedaa ta'een orjinaalatti haala addeeffachuu hundeessana isin ta'e jechuudha isinii galee. Egaa har'a kanaan isin barsiisa jechuudha. Warroonni YouTube channel kee haga irratti subscribe gootan galatoomaadha. Warroonni haaraa dhuftan ammoo baga nagaan dhuftanii gamanumaan gara barumsaa isin dabarsaa viidiyoo kan hanga dhumaa daawwadhaan hordofaa nafaana bu'a. Egaa hordoftoota kiyyaa aappii tokko nu barbaachisa jechuudha. Aappii kana pilaastorii keessaa buufattan jechuudha. Pilaastorii keessan irra galtaniituma. Egaa bakka seerchii kanarratti jechuudha riiminii jettanii barreessitu kun haala kanaan jechuudha isinii galee. Egaa inni kana riiminii footoo kaja kana daawuloodii godhatu jechuudha. Amma daawuloodii godhee waan qabu nu maratan isinti garsiisa jechuudha. Egaa haala kanaan fuula kana isinii bane jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kana isinii bane egaa hordoftoonni kiyya jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Wanni kun suuraa ittiin dhiquuf miti jechuudha. Suuraa dhiquun hafee jira jechuudha isinii galee. Suuraa dhiquu osoo hin taane suuraa keessan suuraa kan ture suuraan akkuma bubbuluun akkuma namaa walii ergitaniin kwaalitiin isaadha hirrachaa deemee jechuudha isinii galee akka guyyaa kaameraan kaasarraa hirrachaa deemee jechuudha bubbulee yeroo bubbulee jechuudha isinii galee kanaaf suuraa kwaalitiin isaadha du'e orjinaalas deebise jechuudha isinii galee kun akkuma argaa jirtan kun amma suuraan kun turaadha jechuudha dibib jaadha asirratti immoo laalinni kwaalitii dabalee sirritti orjinaala godhee jira jechuudha isinii galee malee suuraa keessan ittiin dhiqaa ittiin wal sobaaf miti jechuudha wanni kun waan suuraa dhiqanii yookiin ittiin wal sobdanii ittiin wal ergitanii osoo hin taane kun hafee jira hin jiru kun inni galee bas suurama qabdan sani kan kwaalitiin isaadhaa hirrate orjinaalatti deebise jechuudha kun haaluma argaa jirtan jechuudha kun amma kun kan ture jechuudha asirratti immoo kun kan ture kana kwaalitii isaadhaa sirreessee orjinaala deebise jechuudha isinii galee kana malee suuraa dhiquudhaa miti jechuudha asirratti ni beeku qabdan jechuudha isinii galee ala kulleen skip kaja kanarratti kilikni gootu egaa achi booda haala kanaa fuula kana isinii bana feetan Facebook irratti bantanii feetan Google keessan irratti bantanii anuma Google irratti bana Google kaja kanarratti kilikin godha okay egaa achi booda haala kanaan emailii keessan yeroo isinii fide emailii keessan irratti kilikni gootu jechuudha egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii bane jechuudha yeroo haala kanaan fuula kana isinii bane asirratti wanni isinii muka hordoftoonni kiyya jechuudha wanni beekuu qabdan aappiin kun aappii firii miti aappii maallaqaan bitamu jechuudha isinii galee egaa kun osoo asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha imeeliin keessan kan silatti irratti bantan suni suuraa 5 qofaadha kwaalitii isaadha dabaluu danda'a jechuudha firii jechuudha isinii galee
suuraa shan qofaadha quality san dabaluu dandeessan malee suuraa shanii oli dabaluu hin dandeessan jechuudha yoo kaffaltan malee asitti subscribe hojjetu kilik gootanii jechuudha kaffaltiin isaadha ji'atti riyaal 4 ta'u duraal 4 ta'u akkasiisha inni galee kanaaf ani viidiyoo isinitti hin dheeressu firii isaadha jechuudha imeeliin tokko suuraa 5 ofirraa qaba jechuudha firii inni galee kanaaf carraa suuraa 5 qofaa qabdan jechuudha isin eegale kana biyyoo qabdan jechuudha ala kullen asirratti kilikni gootanii achi booda alloo kajoo kana kilikni gootu jechuudha hayyee nama suuraa kanarra sana agarsiisuti egaa raayitii kanarratti kilikni gootu jechuudha egaa achi booda haala inni kireetii isinii godhee chee godhee isinii xumuru obsaan eeggattu jechuudha wanni kun shabakaadhaan kan dalagu shabakaan keessan gawwii yoo taate daddafeetuma isinii xumuru jechuudha haaluma saffisa shabakaa keessanirraa jechuudha isinii galee shabakaan keessan 4G fa'aa taate jechuudha dafeetuma isiniif xumuru jechuudha kanaaf hanga sanatti obsaan eeggattu jechuudha egaa kan hojii godhee xumuraa jira hanga inni xumuru obsaan eeggattu jechuudha yeroo xumure haala kanaa isinii bane jechuudha yeroo haala kanaa isinii bane gama bitaatti akkatti irra buttu jechuudha isinii gala yeroo gama mirgatti buttan ammoo akkanatti haala duraan isinitti eebe jechuudha quality duraan isinitti jechuudha isinii gala haala kanaan gama bitaatti buttanii jechuudha egaa achi booda haala kanaan quality'n isaadha originaala deebe jechuudha isinii gala achi booda save gochuudhaaf asirratti jechuudha fakkiin daawunloodni jirti irratti kilikni gootanii kan akkuma argaa jirtan kan save ta'ee jira jechuudha asirratti ni galee save ta'ee jira jawwaala keessan galarii keessatti argachuu dandeessu jechuudha suuraa san ni galee egaa haala kanaan suuraa keessan quality isaadha itti dabaltanii originaala gochuu dandeessanii jechuudha egaa hordoftootan kiyya viidiyoo kan akka jaalattan abdiin qabaa barumsi kiyya kanarraa asirratti raawwata barumsa dabalataa argachuudhaaf warroonni YouTube channel keenya haaroo taatan YouTube channel keenya subscribe godhaadha akkasuma viidiyoo keenya yoo jaalattan like godhaadha warroonni hangarraadha YouTube channel keenya subscribe gootan galatoomaadha barumsa biraatiin haga waltee deebinutti nagaan jiraadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh